ما في جرا يويا المانا يا بكجر تمرتو نجني كجا كواقع كورم مالا كون رامد دي سنادا كبو ورسني بري اللي أكم بلتان نجانو بلتاني فيانو بلتاني سنين جنة ورسني اللي فمو أكم بلتان نجا بلتاني فيا بلتاني. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أوه هاري كمنيسة هاي مي هاري ترى ولا فيرا رات ولا فيرا أتي أنك أسوي سربتك جيس تيفيس ولا كلام كف ليفا بعد دج إنه تي ديبي أمين ميها ديبو نولي تروح أنك أسوي شبوني سربرسني يا خمال في أدوجة جبدوك أبنا هانمي ديبو بلينا راورينا ودو أرا أكاغر تكانت اللي روج أقراتي في الرانك أبنو سوغا أكوان غاري في أكنا رابدة تنبدي قدان كبا خليسة قدرة ترى أرامتك ودو سنغم تشفتونين كباتي نوري ترى حاجة سورة ولا فيرا شابو سربتك ورد ديوي سيفا على موسينو كغارتي إذا ولا فيرا حاجة إذا ولا فيرا نجرامي بيتك تكدا هنا رابعي كمنا يوم نودي كراني الردي سلا نما ديمنا ما ديف كالمانجينيو كران نقابيمو غرادادا مافغاودا دفني دوني غما دمني لميكو أماونو لمي ورون سكرين تماتي عشان تقولك لميكو مونو سكرين عجيجي وروني نماتي لميكو hayyuuf gootame arjoomne kunoo har'aqeenye annooleef calanqoorra tarraan bishooftutti raajii taane garaa laafne buluu keenyaan diinaaf salphaa taane waggaa dhibbaaf du'aa turre kunoo har'as duune malmallisa 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 tokkoon du'a tokkoon ajjeesisa dhufaa darba nu hinnumaan cabsa keenya malee sanuma saneessa malmallisa keenya malmallisa 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 harargee mancaasa malmallisa gurroon daangaa dabarraan qeerroon falma murteesse qeerroon falma murteesse adda keessa fuunbeetu malmallisa adda keessa fuunbeetu adda ranaaba mareeffamatu qeerroo sumaaf sabaa yoo ta'e malmallisa shorortaa kanaaf garaa jabaatu naqabanii dhibbaan falmatu seenii farda keenyiin beeku bareeffamisa gaafa gaarreen ado'aa gaafa maqalee يويا المانا يا بكجر تمرتو كان جيني كنيا كواقع كورم مالا كون رامد دي سنادا كبو ورسني بريه فكم بلتان نجانو بلتاني فيانو بلتاني سنين جنة وري بيها وري USA في كندا كم بلتان نجانو بلتاني فيانو بلتاني وري بي أوروبا دا موكا غويا وسافا جرتنيسا واري غاري سني هاوينا واري بودا غاري إي وري أوربيناتي بي عربا موكا أكملتن نقادو وستني فيانو وستني إي هندا كينياغا بغنغا وليد دچاني سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته إيفا مريفو نيتوركي نجدو سيدنيتي نوار كاموراني أمو دچاني جرا
Waaqa irraas naatoo isaatiin rahmata isaatiin arjummaa isaatiin waliin dachaaseef galan isaa baay'atu maqaan isaa ulfaatu isanii jaa nooruu ashama harka fuune anaa dhufu hariibuu qariibuu maaltu hafe afaan oromoo irratti guuttadha taaftes welcome to Shabboo Media hunda keessanu baga nagaa waliin dachaalee isanii jaa arra akka agartanitti kaarra gaddaa kaleessaa sanillee qabu galata waaqaati guccu gurraatti illee firraa baaseetiin jira bal'inaan boodarra nama dubbisnullee ni qabna tasgabbaa olmaan ayyaa bika jirtan marattu gaa irra deebiidhaan illee akka waadaan haaromsitanii barbaada. Yes, jiddugala keessatti waan dhugatti akka oromottu if nama jibbisiisaa deemaa ture. Salphina hamaa keessa turre ammallee mira keessaa galaa jechuu kiyya waan achi jiru sana dhugaa yaadanne duuba meegaa oduu gammachuutti dabarre dura oduu gammachuun dabarre duratti I think obboleen keenya ammallee warra gamalachuun raahuu illima pipi nu qopheessite keessatti dogoggora hogganootii keenya seenaniin qeeroof qarree jiddugalatti aarsaa taate ammallee irra deebinee deeqaa takkaaf haa yaadannu ammoo rabbiin gahee naajuu deeqaa takkaaf warra gamalachuun aarsaa duraa taaneef yaadannee jiddugalli akkam keessa jira maal keessa oolee gabaasaa isanii galchina ka namuu akka amantaa keetitti obboleen keenya akka kufan saniif waaqa nu kadhaa rabbi rahmata isaanii haa godhu. Galatooma egaa obboleen keenya warra illima PP keessaa duraa taatee haa taatu dogoggoraan seenanii hogganoonni keenya sababa isaatiin akka baalatti qeeroof qarreen torban kana keessa bu'aa turanii keessaa lolli guyyaa lamaanii sadeeni kun akka malee fokkataa ture hedduu nama gaddisiisaa jechuudha. Obboleen keenya dhabne hundaafuu rabbi rahmata isaanii haa godhu. Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Summa innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Egaa duuti nama hundarraa haftu aarsaa isaaniitiif otoo feene itti kijibanii walitti fidan jechuudha. Kajaarsanii jala jirus quban qabu, kajaalmarra jala jirus quban qabu. Ammoo hogganoonni cibirraatii fi hogganoonni zooniidhaa quba qabanii jechuudha. Gaa seenaan akkamitti kana baru galmeessuu ta'a sana haa dhiifnu. Ammoo nuti akka uummatatti akka miidiyaa dirqama keenya baanee jirra. Kaleessa waan deemaa ture gadda keenya illee san ibsine arrooy Oromoo dirmadhu qeerootiif qarreetii baraarreeffadhu baraaradhu siin jechaa turre. I think dhaamsi keenya illee gahee jira. Yeroo ammaa tana keessatti oduun jiddugalarraan dhuftee arraa haala gaarii keessa oolle. Waraanni lixarraa dhufe illee booda deebi'ee jira. Gudutti illee bahee saniin jechuu baadhu adda oolanii jiran. Har'a oolmeenni keenya bareedaadha galata waaqaati. Adda oolanii jiranii shira deemullee waraanni muhuballachuu tuubate.
Ammachika waraanni kunuu lammada ammas gawwoomee walitti deebi'amuun deebuu isaan beeynu ammoo qeeroof qarree gamalachuutu gaddarra jirti jechuudha yeroo ammaa tana keessatti. Waan nama gaddisiisu keessaa mirqaananii dhufan warri gara lixanaa dhufe akka beete imala Finfinnee isaanii keessaa waraana jiddu galaa rabbiitu baase jechuudha. Waan asli gatiillee guddaa kafalanii is very sad. Asiin kan lixaatutti dhufe asiin piipii walakkaa kanatti barfatanii sila khasaaraan guddoodha taate jechuudha. Silaarraa hoggoloota gurguddaa sila qabeessa dhabne sila. Ammoo oduun nu dhufte jaasanyii lubbuun jiran jaal abdiinis lubbuudhaan jira. Akkanumatti illee jaal jireenya rabbooma. Anyway hoggoloonni gamalachuullee lubbuun jiranii khasaaraan teenya wayya. Tani gara sanii galata waaqaati. Ijoollee har'a adda oolte. Dhiibbaan ummanni keenya godhuu qabu itti fufuu qaba. Ijoolleen tun lammada walitti deebi'uu qabdu jechuudha. Kan jaalmarroon hogganamu haa ta'u, kan jaasanyiin hogganamu isaan lamaanuu kan beeytee warra kutuudhaaf mana ifirraa bahee hin jiru. Ijoolleen tuni hambaa rasaasa wayyaaniidhaati. Qeeroof qarreen tun hambaa rasaasa piipiidhaati. Kanaafuu kaayyootti manaa baanii alatti qumaara siyaasaatiif qumaara bolola aangoodhaatiif ijoollee tana qaamni tokkollee itti fayyadamuu qabuun ejjennoo shabboo miidiyaati. So hawaasni keenya dhugaa namoonni irra guddaan mataan dhukkubee namni hedduu qalbii cabee haa taatu ammoo dandamanne illee kaayisanii gabaasuun keenya dirqama nuti ta'a jechuudha. Akkuma kaleessa rakkoo jirtu isan ibsinetti har'a immoo wayyaa jira gabaasuun keenya barbaachisaa natti fakkaatti. Warreen beeytee ijoollee tana adda qabuudhaaf tattaafata gootan manguddoon biyya keessaa abbootiin amma hunda isaanii maqaa dubbachuun nan barbaachisu manguddoo hojii haa bira kutu fi hawaasni keenya kan jiddu galaa galatoomaa isaanii jechuu barbaada. Fi hawaasni Oromiyaa keessa jiru warri beeytee bishaan qabatanii lola kana keessa seentanii qabbaneessitan galata guddaa isaanii qabna. Amma gaafiin guddoon jirtu waraanni kun akka walitti hin deebine maaltu dalagamuu qabaadha. Malee ammaaf lolli dhaabbatee jira. Almost. Kanaafuu I think tanaaf galata waaqaa galfannaa ammoo maal irraa barannaadha. Wanni takka tanbeeytee maal barannaa kan jiru I think waa dhooysuun furmaata taati jeen amanu jechuudha. Amma miidiyaaleen keenya gurguddaan hundinuu kanarraa barnoota guddaa fudhachuu qabna. Sammuu teenya waan tokkoon qollofanii jechuudha. Tokko rakkoo keessaan hiikkatanii heeraa fi seeraatu jira. Kunis ibsossobuu naaf fakkaatti. Dubbiin jiddu galaa tuni durumaanuu odoo seerri jiraate lolli kun hin jiru. Seerri cabee jira obboleessa kiyya. Qaamni seera cabse akkamitti seera sanii ammaas deebi'ee rakkoo isaa hiikkata. Walii gallamu akkam ebargaa qaama yakka kana dalaginiitu qaama lamaan yakka kana dalagee jidduu seenee seeraan fixa. Egaa abbaan seeraatu fiifuu beeytee barcuma irraa bu'ee hokkora keessa seenee boksiidhaaf buxxiidhaan lola keessa seene. Inni nuyi fiifuu abbaa seeraa biraa isa barbaachisaa jechuudha. Dhiirota hubattani. Kanaafuu beeytee dubbiin seera jettu sanillee akkasitti abdannee dhiisuun sirrii miti jechuudha. Callisuun, usuun, dhooysuun silaa ijoollee tanarra waraana keenya dhadhawanne jechuudha. Dhadhawanne. Kanarraa barnoonni guddaa miidiyaaleen keenya barachuu qaban keessaa dubbachuun furmaata fiddii malee rakkootti nu galchitu. Nu daa'imaa miti jechuudha. Uummata Oromoo irraa waan kana dhooysinee qalbii cabanii hamilee cabanii qofti gahaa natti hin fakkaatu jechuudha. Nuti usnee hayyee hamilee keenya kijibaan of sossobne ilmi namaa ammoo akka baalatti oggaa harca'u akkamii jechuudha. Kanaafuu miidiyaaleen keenya hundinuu hufnee jira. Kanarraa barachuu qabna. Wannummaan dhaabbanneefuu tanaa na fakkaattiin. Ta'ammaachi immoo dhooysuun qabu. Arra haga tokko ijoolleen addaan qabamte qaama amma booda lola kana dhiibu atiin gabbaanee dubbachuun dirqama keenya natti fakkaatti. Mee takka naa hana usuun callisuu fi dhooysuun
qaama waa balleessu san gargaaruu na fakkaatti. Qaama badiidhaa deemu san gargaaruu taati. Kanaafuu miidiyaaleen keenya amma achi tarsimoo keenya jijjiirachuu qabna. Warreen amma irratti duultanii jiraachuu kiyya miidiyaa shimbirtuu fi egereellee it's not fair no. Ifa warra nullee qeequu barbaadanii jira. Haga an arkee miidiyaalee hunda dhageeffadheetti lola haa dhaabbatu jechuu kaa yakka ta'uu hin danda'u jechuu kiyya. Warri beektee lolli maa dubbatta jettan maa loltan jaan kaa qaama kaaniinis jechuu kiyya. Lolli kun yoo dhaabbate wani irraa haasa'uun hin jirtu jechuu kiyya. Lolli kun yoo dhaabbate nuti bara amma jaalmarroo jaalsanyii nam tokkoof shubbisaan jiru akka shabboo miidiyaatti. Ammoo namni beektee ijoolleen dilii malee maa duutiidha. Ijoolleen tun tanaaf manaan baanedha hagasumatti. Lolli kun dhaabbachuu qabaan ejjennoo keenya kuni beektee badii ta'uu hin qabu. So miidiyaaleen keenyaas at least hagana jechuu danda'uu qabnaadha. Hayyoonni keenyallee ati kanarraa baradha. Ijoolleen arrachitti kufteetuni borus dhaloonni itti aanu akkamitti dubbii tana gabaasuu ta'a adoonnoo jechuu kiyya. 91 akkamatti ni baddiusa waan Oromoo tanaaf facaate haadhoo isinuudhatti dubbii jaarraatii fi leencoo latatti lola 275 ta'e lola 275 keessatti lubbuu nama 30 oliitu hargee keessa kitimamee jechuudha. Déjà vu exactly tuulama keessatti waan hargee keessatti ta'e mallee ta'aa jira. Kanaafuu dho'isuun qabna. Hagamma dubbii tobbatamtee fi waraanniif booda deebi'ee jechuudha. Yoomma ammaa jabeessitanii wali takkittiin godhuun qabne maali san yeroo ammaa tana keessatti jaalmarroo biraas hin dhaabbatina jaalsanyii biraas hin dhaabbatina. Qeeroo fi qarree hambaa rasaasa beektee wayyaaneedhaatiif haa dhaabban sagalee haa ta'an ofiisaaniif. Lolli kun dhaabbachuu qabaan akka hawaasa kanaaf dhiibbaa godhuun rakkoo jedhanitti beektee tun immoo badiidha jenneen amannu jechuudha. Haa galatooman hagan waa'uu qalbii horachuu isaanii ni galatoonfadhaan. Jaalmarroos jaalsanyiis. Egaa hagan addaan dhaabbattan gaa jaalmarroo waraana kee baasin mallee guutumatti. Yeroon tun yeroo fokkottu. Jaalsanyiinis of keessa deebi. Jaalmarroonis of keessa deebi'aati maaltuu tana fidee namuu of gaafadha sammuu teessanoo jaasawa jechuudha. Yeroo tana hamtuun garee lamaaniifuu shubbisuun faayidaan qabdu jechuudha maal ibidduma kan oomifti. Yoo ammoo sabni kun bikka takka teenyee isaan kunis beekadhu bikka takka nu deemuu danda'a. Yoo nu bikka lama cabne garee jaarraatii fi garee beektee leencoo lataa yoo taane ebergaa dhadhawachuuf ta'e dhukkubni kun babal'atee beektee zoonii kibbaan nu hafe jechuudha yomma zooniin fayyaa qabu sanis nu harkaa facaasuuf ta'a. Ummanni Oromoo galata guddaa isan galfadha dhugaa rabbiif solla. Mee lubbuu teessanii ilillee haaraa jechuudha. An dammaqiinsa Oromoo taraa duraatii fi abdiitti horadha jechuudha. Maaliif namuma peejii isarra bahee dubbii kana hafarsuu dhabuu kiyya galatooma. Haga ammatti nama ka'ee beektee gabbahee dubbii tana hafarsee jaalsanyiidhaa tokkasii isa deeggarraa jaalmarroo akkasii abaluun daawun abaluun keenya nama jedha garree jechuudha. Sogaa ammallee karaan ummanni Oromoo qabachuu qabu kana na fakkaata. Yoo karaa kana qabanne rakkoo teenya hiikkachuu dandeenya. Maddi shira kanaa maalii yoggaa jenne qorannee wanni irra geenye aarsaa amashan keessatti qabsoo afaan masaraa geesse nama sadiitu fashilsiisuu barbaada. Wani nama gaddisiisu ammoo jaalmarroo fi jaalsanyii tan arkuu dhabuun isaanii ammoo ittiin gaddee jechuudha. Ifaajanii dalaganii ummata Oromoo biratti beektee jaalalaa fi kabajaa guddoo horatanii kabajaa abiyyiirra guddoodha tajaal beektee paartiilee siyaasaa keenya hundarraa olii horatanii torbaan kana keessatti zeeroodhaan bahuu kaa'anii jechuudha. Shirri guddaan nuti arkanne keessaa tokkoffaa PP'n ammaan dura nuti hilmaamte. Abiyyi Ahmed paarlaamaa gubbatti taa'eeti ከማን ጋር ነው የምንደራደረው ጀበር የወለጋ ጦር የሸዋ ሰራዊት ብሎ የሚከፋፈል አከሚቲ
قاف وان أرته ودي متنكمي قافة سنبيخ أبي أحمد ميتا كتكنا هنا وخيادة تنتاتي شوي إفدرون وهمي شوي always هاسوا أبي خيسا كرور دي أركتانية شوي يوصل التفاني ساسا نيجالي وان اتدي موسان هاسو بيتي أكا هاسو سنكيسة تي كودي ني دبر سجرا شوي akka waraanni lixaatii fi waraanni jiddugalaa wal dhowwutaa'u akka hoggonoonni lamaan kun wal hin dhageenye bar odoo dachiin nagayaa odoo jarri lamaan kun walii eemaramanii nutti himuu ture jechuudha. Sila gaafa sani dafnee jaalmarroon sirrii baa ka'ee jaarsanyii sirrii baa ka'ee isaan lamaanuu karaa beektee wal hubachuutti. Baatii 10 dura haasoo jaalmarroodhaatii fi haasoo jaarsanyii happiippiin gadhiifte yaadattanii oduu gaatuun hundi jirtu arra gaawgaa wallolan dhugatti waan nama qaanfachiisu jechuudha. Asirratti baasee dubbisuun faayidaan qabu yoo agartan takka kanaa hanna haasoo nu garsiisanii bara marroo fi beektee jaarsanyii hojii haasa'u akkas jechuun gaammaa jechuu bargaa already infiltreetuu godhanii communication isaaniitu tootaa jiran jechuudha. Marroo fi jaarsanyii waan haasawaa jiran ni beekan. Masaraa keessaa nama beektee kaleessa Oromiyaa keessa ture nama Oromiyaa keessa ture nama beektee Waajaaruu keessatti gaafa Lammaa Magarsaatiif illee harka mirgaa ture eegasiis Lammaa Kombolchee garee Shimallisitti galee amma immoo federaala galchanii jira jechuudha. Nama santuutu waan kana hogganaa ture. Wanni barbaadamu maali? Wanni barbaadamu namni hidhate akka wayyaanee kabajaa harkataan waan abiyyiin sodaa qabu taakka. Paartiileen Oromootu dhugatti ifitti qaanfachuu qabanii jechuudha. Yeroo beektee paartii hortee duudaatii fi Itoophiyaanistoota wajjin ABO fi KFO'n waliigaltee uummatanii paartii 16 kanatti isaan keessaa ammoo namoonni ammallee ABO keessaa KFO keessaa illee warra shira taphatee jira jechuudha. Walxuxuqa kana keessaa fi rakkoo kana keessa warra harka qabu jira. Abaluu jechuun nu barbaachisu. Soga paartiin siyaasaa keenya kamoo maaliif ittiin haftanii jechuudha ijoollee tanatti. Ijoolleen tun gaachana uummata Oromooti yoo beeytan beeytee waraana bilisummaa Oromoodhaa ABO'ttis kabajaa hore KFO'ttis kabajaa hore malee carraa waan isan laffaatan waan isan bilcheessan hin nyaanne jechuudha. Waan isaan bilcheessanitti isaan irra kabajaa horachuu deemtan addunyaatti. Sodaan guddoon jirtu qeyroo fi qarreen hoggansa jaalmarroo jaarsanyii jaalambisaa seenaa jaalgammachuu Abooyyeetii fi Sabaahii fi Atik jaalqeeranso isaan kanaatu gaa akka wayyaanetti Piriitooreetti yaamamaa isaanitu uummata Oromoo bikka bu'aa nuti beektee irrelevanti taanee namni garagalee nu laaluun jiruun hinaaffa hamtuu warra paartii siyaasaa keessaa uumtee jirti. Kanaas irra dibaa goonee bira dabruun faayidaan qabdu jechuudha. Ammoo wani nama gaddisiisu keessaa warra ABO keessaa bikka 2 jiru jira jechuudha. Bikka 3 jiran. Warra Faqadaas gargaaruu jira, warra Marroo gargaaruu jira, warra ammas paartii ta'e Jaal Daawud Ibsaa bira jiru jira. Gaamarroo yoo tan ofirraa eeguu hin dandeenye waraana kana beektee hogganee galmaan gaajii ani yaadu jechuudha. Haga duraa almost baatii 6 dura baatii 7 kana guyyarraa guyyatti arraata biyyoolessaa gubbaa warra dhufaa jiran kun hundi laaluu qabdanii jechuudha. Warri kaleessa wobotti duudaa galee hundinuu tokko tokkoon dhukkubaas fidanii akkasumatti marrotti dhiyaataa jiran. Wanta goggore warri kalee Oromoo firfirsaa bahee jechuudha. Kun akaarraa khasaaraa tana xiqqoo malee rabbi nu baasee jechuudha. Akkana hubattan abdii guddaan qaba. So qaamni tokko paartuma Oromoodhaatu jechuudha. Paartiin Oromoo fiifuu hinaaffa qabdii. Dhukkubna kana hundamaatu deemaa jiran araara. Ati waraanni bilisummaa Oromoodhaa maarshii duduubaa naqattee waan araara jiru kana dillee godhuu qabda haga rakkoo teeta keessaa hiikkattee fixatutti. Akka amma jirtu kanaan
almost barammaa if gabbuufte jechuudha. Beetee A plus irraa gara beetee B minus itti gabbuuftanii jirtan. Dhaabni siyaasaa haa ta'u waraanni tokko yoo tokkummaa keessaan qabaanne mootummaan seriously si fudhattu bara. Abiyyiin dubbii jajjabduutti fiddanii dubbii talaala. Yoo jaal sanyii fi jaal marroo wali bu'u yoomi eega manifestoo kun bahee jechuudha. Manifestoo kana gubbatti wali waraanni bilisummaa Oromoo gaafate maali? An araara hin jibbu ammoo biyya sadaffaatiif qaama sadaffaan na barbaachisaadha. So gaa karaan qaama sadaffaatiif biyya sadaffaa jechuun bargaa ati full recognition harkatte jechuudha. Siif mootummaa walqixxaataatiif mootummaa walqixa akkuma wayyaanee fi TPLF PP walqixa ta'anii addunyaa sadarkaa sanii ilaalteeti waliin teessiftee mariisiftee. Abiyyiin san irra deebi'uun barbaadu jechuudha. Paartiin keenyallee saniin fadhan. Araarri isaan barbaadan homa Finfinnee keessaa dhufu barbaadan. Isaan bikka woboo bu'anii bikka Oromoo bu'anii haasawanii fixatanii waraanni kaanii galaa jechuudha akka 2018 sanitti. Malee waraanni bilisummaa Oromoodhaa hoggansa of keessaa uummatee kallattiidhaan biyya beeytee sadaffaadhaa biyya sadaffaatii fi qaama sadaffaatiin taa'ee kabajaa san akka harkatu hinti hinaafanuun quudhaniif jechuudha. Waanyummaan ni jirti jechuudha paartii keenya keessa. Qaamni tokko PP'dha. PP'n soo addunyaa irratti OLA kabajaa isaa gabbuusuudhaaf. Bara OLA almost recognition harkatee bara. Alex Duwal beeytee OLA alatti furmaan Itoophiyaan jirudha. Harman Koolin akkas jedhe. Almost beeytee warri Anthony Blinken telefoona bilbilaniiti Abiyyiidhaan dubbii Oromiyaadhaa OLA hojii haasawee fixadhuudhaan. So addunyaan hundinuu dhiibbaatti uumaa jirti. So gaa akkam godhan amma? Waraqaan manifestoo san bahuu fi lolli jiddugalaatii fi kallixaasa keessatti qopheeffataa ture san qabsiisanii jechuudha. Ebar gaamarroon wanni beekuu qabu lola kana booda irra kabajaa isaa deebifachuudhaaf arra jaarsanyii fi inni nuu beeytee wal bira taa'anii addunyaa uummata Oromootiifis PP'dhaafis ABO fi KFO fi addunyaafuu ebar gaa rakkoo teenya hiikannee jee ibsachuu qofaatu kabajaa achitti isaan deebisaa jechuudha. Adda dhaabbachuu nu gahaa miti jechuudha. Adda ooluu fi adda dhaabbachuu olittu waliin dhaabbachuu keessan jaallummaa keessaniif jaalala duraan turte san deebifachuun dirqama taati. Egaa hadduu isa awwaalannee jechuudha. Hamadaayis wallaalannee dogoggora kanarraa illee barannee kabajaa kaleessa woboon uummata Oromoo biratti jaalmarroo fi jaarsanyiin hoggonoonni waraana bilisummaa Oromoodhaa waraana fiitiif uummata fi bira qabasan deebi'anii salphina isa keessaa of baasuu isaan barbaachisaa jechuudha. Ija PPT fi ija kottee duudaa irratti illee kabajaa harkachuudhaaf addunyaa irratti illee OLA kabajaa harkate san kabajaa isaa deebifachuudhaaf dalagaa gurguddootti irratti eegamaa jechuudha. Amma achi yoogaa lola kana har'aa xiqqoo adda dhaabbate kana itti fufamu yoo taate ati egaa kaayyoon Oromoodhaa gabayaa baatee gurguramtee jechuu dandeenya jechuudha. So lolli kun kaayyoon isaa tabarraa baasu woboo siyaasa impaaritii Itoophiyaa keessaa qaama woboo jaaniin kabeeytee uummata Oromoodhaa bikka buusan bikka hanqisu tabarraa baasu. Eenyuun tabarraa bahaa jira gaa beeytee harkuma woboo harkuma isaatiin tabarraaf baasu jiraadha. Because ka dogoggora keenya Abiy Ahmediif hin kenninu jechuudha. Amma qaama biraatiif illee hin kenninu. Loo battan fakkaata ilmaan ayyaa. So hatattamaan maqaa keessa ka xureessite kana tolfadha. Yoo katti deebitan taate hiikkaan isii waan biraan jiru. So gaa Abiyyiin bitee jechuudha. So gaa eenyutu Oromoo bikka bu'u ta'a. That's it. Partii Finfinnee jirtuutu haa Abiy hojii taa'ee qaama sadaffaan jiru rakashatti gurguramuu deemna jechuudha. Sabooda ni galtaa. Ifiifi wal galaafatteeti wal laaffiftee waan woboo jaasa fixxee uummata Oromoo abdii kutachiiftee uummanni Oromoodhaa beeytee woboo abdachuurraa gaggara galee ifirraa beeytee paartii hidhaa keessa jirtu tana jala deebi'a jechuudha. ABO fi KFO jala deebi'a. KFO fi ABO beeytee Abiyyiin ulgalchee aangoon hiraa fi dhumte jechuudha.
Barwani nuti mataa ol qabannee qoma dhiibbannee piippiidhaan beeytee mukatti cabsaa jirruu fi waan waraanni bilisummaa Oromoo qabnuu fi waraana bilisummaa Oromoo uummata Oromoo irraa hongeessuun tugaa purposely itti yaadamee Abiy Ahmed sponsora godhee hoogganaa waraana bilisummaa Oromoodhaa walii galaniiti woboo facaasu deeman akka 91 tti exactly waan leencoo lataa dalaguu deemtan jechuudha. Abaluu fi abaluun qabdu. Lolli taraa tana booda ka'u hiikaa biraan qabu jechuudha. No, olaantummaa seeraa kabachisiisuu illee miti, shiftaa dha'uu illee miti. No, it's bullshit. Bullshit. Woboodhaaf gurguramee jechuudha. Gaafa sangaa bikka dhugaan jirtu san dhaabbachuu nu barbaachisa. Akka amma beekte marroon keenya jaalsanyii keenya jedhu sanne hin jennu jechuudha yemmoota. Takka isan lamaanuu Oromoon firraa isan mulqitee qabsoo isii itti oofatti. Zoonii afran qabnaa deeggarsa keenya ka siyaasaadhaa, ka maallaqaa, ka dippiloomaasiidhaa, jaal gammachuu, jaal sabaahiif, jaal beekte hambisaa seenaa, jaal wallo warra baajetii irraa mummuramee jira jechuudha. Kana haaree kunuunfanna. Jimma keessa ka facaaftan san. Kailu babur kay safa aftan san hare kunuunfan hargee baa kafa aftan qabsoota ni baraarannaa jechuudha ifijaa tola jaran taraatana beekaa hubaa wajjin beeytee isan lamaanuu ija birgaatiif jebitaa isan jechaa jira dogoggora seenaa hamtuudha dalaydan eenyu balleessee san amma qaamni dhimmi ilaalu gabbee haa dubbatu Nutamo implication ni lol arro amma booda walid deebitan woboon gurguramte Abiy Ahmed bitate qaamni lola kana gaggeessu qaaba Abiyyiidhaan bitame adeero hiikkaan biraan jiru jechuudha amma immoo maaltu jiru wala kan jettan taate yes dogoggorri dalagame ijoollee adda dhaabbatte uummanni Oromoodhaa carraa kadinee fi hoggansa keenya kana Bete salphina arra woboon keessa seena kana keessa hoggana keenyaa fi waraana keenya hambaa keenya kana ol qabannee salphina kana keessa of baasu badii tanarraa barannee lammada akkan deebine goone qabsoota xumuratti godhachuu. Atin jaalmarroo tana akeekkachuu qabaa jechuudha. Wanta qaamane jaalmarroo. Maqaan kee hedduu ol ka'ee jechuudha. Qaama hedduu sitti naaf. Abiy Ahmed warra abaa'oo keessa jiru, warra kaafaa'oo keessa jiru, hoggansi hundinuu sitti naafanii jechuudha. Umriidhaan si caalan, shiraan si caalan, Abiy Ahmed dabalatee soo illima isaanii keessa kuftee jirta. Dafi of baasee of dhaqqabe. Arra hogganoota zooniilee jaanuu ofitti qabdee qaawwa jirtu duuchitee waraana kanaan bilchinaan deemu gargaarsifachuu boo haqaaniin qabdu yoo sirra guddatteesi kasirra bilchaataa jira dabarsii jechuudha. Ati zoonii lixaa kee hogganiiti dubbuma tanaa yoo beetee afaan wallaaltee nama biratti kanni jechuudha. Maaliif waraanni waggaa guddatee wani skili adda fadhamu baru yoo taate saayinsii waraana irraa ni haasofnaa jechuudha. Waraanni kudhan waggaa walitti dhufe nama kudhaniin deemuu barbaachisaa jechuudha. Ajajaa kudhanii jaaniin. Waraanni waggaa 50 ta'e ajajaa kudhaniitiin hoogganamu. Nama beetee nama 50 deemuu danda'uun ajajaa 50tiin godhan. Waraanni kee waggaa 100 ta'e ajajaa 50 miti amma hoogganu. Ajajaa 100ti. Ati waraanni keenya kuma 100 ta'e meebii sammuu marrooraan guddatiin shakkaa'u jechuudha. Hoggaa akkana jennu dhugaan feetanii jechuudha. Nama wanta naan deemuu danda'u uumuu qabna khabara wali bubuun tunii fi wal bubuusuun tun hundinuu meebii waraana akka malee sirra guddate jiran. Egaa nuti amma gaarantii feenaa jechuudha nama waraana kuma 200 deemuu danda'u. Jeneraala bilchaataa eber akka gaafa waraana lixaa hoggantu sani waraana zoonii jahan hogganu wal qixaa miti jechuudha. Takka gaa dalagii dhugarsiiste. Competencies gaafif danda'e jechuudha. Commitmentiin qofti gaameti. Murannoo kee fi gootummaan kee qofti gaameti. Hayyummaatti waraana kanaan deemtu uummata Oromoo garsiisuu qabda. Odoo hayyummaa san jiraatte haa amma booda nu garsiisee jechuudha. Jaarsanyi soft power hidhaanu sirreeffachuu dandeessaa jechuudha.
Jalgammachuu abbooyyee jira. Bar wanni tuni akkuma gaafa zoonii lixatti woboo kan hogganu jirtaa jechuudha. Biyya alattis beetee namaas bara akka ofeettee muddaa akka ofeettee mul'ata. Fuuldurumaafuu yaaddoon nutti uumte jechuudha yeroo jaamarroo kun yoo masaraa seenee way Isaayyaas Afoorqee nutti taa'uu haa sodaanne jechuudha yamma. Yoo wanni hundinuu naanaa taatu taate hadeeroo Isaayyaas irraa haa Abiyyi Ahmedii wayyaaf hin jedhe. Irra dibaan haraamiif hin jedhe. Way gabrummaa biratti seenuu qabsoodhaa jechuudha. Way dogoggora jiran takka naa hanname. Kanaafuu bilchinaan deeme Oromoon miliyoon 70, Oromoon Muslima qabdi, Oromoon Protestaantii qabdi, Kaatolika qabdi, Waaqeffataa qabdi, Ortodoksii qabdi. Beetee bifa adda addaa qabna nuti miliyoon 70 habargaa marroo 70 nu barbaachisa Oromoo tanaanuu deemuudhaaf jechuudha. Malee waan kophaa keetiin atummaan beetee Isaayyaas Afoorqee taatee nuun deemuu hin dandeessu. Isaayyaas bar nama miliyoon 3 bulchuu danda'e bara deero. Miliyoon 70 jechuudha. Kanaafuu gammachuu abbooyyee si barbaachisa, jaalsanyii si barbaachisa, jaal abdii si barbaachisa, jaal jireenya rabbummaa si barbaachisa. Jalambisaa seenaa sabaayif jaal qeerranso kana qofaa miti. Profeesar Mahammad Hassanii si barbaachisa. Profeesar Asaffaa Jaalataa si barbaachisa. Profeesar Iskeel Gabbisaa si barbaachisa. Kana qofaa miti. Abbootii gadaa si barbaachisa. Abbootii amantaa hawaasa Oromoo kan biyyaalaa si barbaachisa. Kana hunda walitti qabattee deemuun dirqama. Amal lama ol sitti iyyaa jirraa jechuudha. Oromoo miliyoon 2 ala jirtu Najaat Hamzaatii fi Odaa Tarbii qofaan deemtaa jechuudha. Fiti tokko kasi gorsu kan hojjaan sanugaa oofishaaliin dhageenye nam 3 jechuudha. Caasaan ta'e maaliif oofishaaliin taane jechuudha. Maaliif foormaalii abaa'oon kaleessa akkanan turre bargaa beetee biyya irraa salphisu gaarraa harka namaa jiraaf malee abaa'oon kaleessaa bar caasaa qaba bara. Hayyu duree beeyna, itti aanaa beeyna, itti gaafatamaa siyaasaa beeyna, hadiinagdee beeyna, hawaasaa beeyna, akka mootummatti of jaaree jechuudha. Haa wal bubuusan malee. Bargaa yoo kijibne malee woboo kana achi ilaallu marruma qofa akka isaa mul'ataa jechuudha. Wannummaa kan rakkoon tunuu dhufteefu isa waan maan showuu jechuudha. Peelupolaayii wanni taayimataa garsan nuti taatee jechuudha. Ati gaafa rabbi nutti hin godhin yoo marroo dhabne kasaarra jechuudha nuti. Bokkala miti. Kanaafuu qabaleessa kiyya if jalatti marroo biraa nu qopheessi. If jalatti. Jaal gammachuunis irra tureensaa anyway yeroo ammaa tana keessatti waraanni hin jiru galata waaqaati. Ijoolleen gara wal hubannatti deemaa jirti. Ga'amma booda halammada kaasee ammoo sangaa hapiippiin bitatteedha. Akkuma 91 gurguratan sanitti gurguratanii daase. Nuti bar woboo Ameerikaan garaa dhuftee helikooftariin si fuutee deemtii eeggachuu jira jechuudha. Wanta goggore akkuma Dabratsiyoonii fi Geetaachoo Raddaa, Jeneraal Tsaadiqaanii fi Jeneraal Taaddasee Waradaa dhiiratan hundaa'u kabajaadhaan fuudhanii Ameerikaan xayyaaraan fuutee Piriitooriyaa geessiteetti bar yoomi hogganoonni keenya kawoboodhaa xayyaarri Awurooppaadhaa amma Ameerikaa fuudhee Piriitooriyaa amma Yugaandaa amma Kaampaalaa fidee akka mootummatti miizara teessanii kabajaa nama miliyoon 70 saniin Abiyyoo jahaasoottanii seenanii malee gaddeebitanii wal nyaattanii tun beetee waan takkaatu sammuu teenya keessan dhufini. Ammoo ilma namaati maa dogoggortanii jennu. Ammoo haati deebuu sanirraa madiinina sanii kannaa jirra jechuudha. Uummanni Oromoodhaa waadaa kee haaromfadhu malee. Gaafa lolli lammadaa taraa tanatti deebi'an ibar gaafa san eenyuun lola kana gaggeessaatiin uummanni Oromoodhaa bakka dhugaa san dhaabbadhu. Yeroo ammaa tana keessatti ammoo jaal gammachuu jaal marroonis jaal sanyiis ija bitaatiif ija mirgaati loogii godhuun nu barbaachisu. Gargaarree hamilee taanee fi rakkoo tana keessa akka ifiifis baanii nuus baasan akka beetee waliin hojjetan xumura qabsoota jecha akka nu godhanitti dhiibu amma. Naamusa ilaammaa agarsiifanne kana itti fufuu qabna. Itti fufuu qabna akka uummata Oromootti. Mee waadaan haaromsa harka waadaa sannaa baasa. Waadaa seenaa.
Takutti irratti qaamni nu yakkinee abaarree beetee tokko mootii goonee tokko beetee gabbuuf nu jiru. Daawun hin qabnu jechuudha taraa tana. Yoo ammoo waraanni kuka walitti deebi'u taate. Bal loojika fuddaa. Loojika fuddaa. Yoo jaasanyiin daangaa cehee wallagga keessatti loo dhageeyye jaasanyiin dubbiidhaan deebi'aa deeroo. Akkasitti hubadhaa jechuudha. Yoo ammoo jiddugala keessatti haa waraanni jiddugalaa dhufee kalolu taate ati gaatuun marruma laaltina fakkaatti. Wanta goggoree jiran. Baafar zoonii uummaddaa adda bahaa isa lammoo rakkoo teessanii kadhaa gabbahaati sanyiinis jaalmarroonis uummata Oromoo dhiifama gaafadhaati beektee rakkoo teenyee kadheedhaan qalbii nurraa cabsa adawwii teenya. Yoogaa dhiirti isan jidduun laffaati addaan isan qabde yoo ammaas naannootanii walitti deebitan taate ni ilaallaa jechuudha. Gaafa san miidiyaan Oromootis hawaasni Oromootis wanni irra dibaa goonee dho'isinee obsinee fi no gabbaaneetu bakaboo beexu malee saree ijaan kurluu jechuudha dubbii jiddu galatti jaasanyiillee ijaan kullu jaalmarroollee ijaan kullu jechuudha. Sabni kun waggaa 150 gabroome. Ammas jarjarati qabnu jechuudha. Hanqafte walitti qabannee yeroo gabaabduu keessatti inumaa xiiqiidhaan waraana amma qabnu kana dachaa godhannaa. Kaballeessee san ofirraa mulqinee takkaa isan lamaan ofirraa gaggeessinee uummanni Oromoodhaa marroo irra caalus uumuu ni danda'af keessaa. Hidhannoo amma qabnu kanaa hundi daballaa feechuu kanaa ol. Jabaanne keessaa baana malee ni facaanan seenaa no. Kanaafuu laffaatan galata guddaa qabdan. Ummata Oromoo beetee abdii tortan khabar isan Oromoo waaqaa gadi namni haga keessanii bara aroonnoo bara kabajumatee san waan ifirra beetanii soo jechuudha. Bara Oromoon bar nama isaniin dorgomuun hin qabu bara. Feetu Daawud Ibsaa fidii feetu Jawaar Baammayyaami abbaa feetanuu namni arra silaa isaniin dorgomsiifnu jirtu jechuudha. Bar woboo OLA first jechuun jirra barnooti. Namni isanii qixxeessu hin jiru bara. Hoggaa beetee gabbuutan akkam isan goonaa jechuudha. Hoggaa harkuma keessaniif salphiftan. Hin dhiine taate san gundoo taaftee guddoo kanaafuu waraana adda deebisaa isa walitti deebi'aa mari'adhaa rakkoo teessanii kadhaa walii abbooma woomala baabarisiin jaalmarroonis ofittummaa dhiisi. Dubbii teetii miti tajaal gammachuu maal jee waan zoonii shanan biraa jaansan itti muraa. Zooniin haftan zoonii lamaanitti itti muraa. Jaasanyiinis marame adeero qaaniin qabdu jechuudha. Marame. Komaander chiifii keetiif ajajame. Jaalmarroonis ofittummaa dhiisiiti. Beetee yoo rakkoon jiraatti gaadhuun jaal gammachuun abbaa keessanii jechuudha. Isan lamaanuu gaafa biyyeen taphattee namichi kun biyyaan bilisoomsa jeeti nama gaara jiru jechuudha. Field Marshal gammachuu abbooyye. Isaafuu kabajaa horaa qaboo. Ilma abbaan abaareetta hinaa jechuudha. Rakkoon teessan amma jaal gammachuura guddatteeti. Harka dhumu diddaniif barwiinoo oduu quba qabnaa jechuudha. Hagam takka kabajjan. Hidhaabdaa jechuudha jaalmarroo arra jaal gammachuun dhaabisiin jeenii ajajamtaaf akkasitti. Abbaa keeti. Moo ilma abbaa ajajuu taataa jechuudha. Aaqiin teeka biyya teenyatti aaqii jaaniin aaqii jechuun ilma abbaan bulle jechuudha. Jaasanyiinoo dhaabbuu isiin jee jaal gammachuun dhaabu maaliif hin dhaabbanne? Isan lachuu meef keessa deebi'aati of laala of gamaa. Uummanni Oromoo ulfaadhaa galatooma. Amma waliin nurraa eegamaa maali? Takutteef saayidii nu qabannee shubbuuf nuuf hin jirtu. Takutteef hin baana. Amma booda immoo qaama deebi'ee lola kaasuqa. Beekadhaa har'a lolaa dhaabbatee ijoollee jaarsanyii bira jirtuu fi jaalmarroo bira jirtuu gabaasaa dhuunfanne. Sogaa ijoolleen tun deebitee nama ragaatti numaaf himti iccitiin hin jirtu beekadhaa.
Piippiin neetwoorkii cuftus nuti isaan qunnamuu dandeenye jira. Waraanni jaasanyiidhaatis ijoolleen qeeroof qarree bikka lamaanuu jirtu shabboo miidiyaa galatoomaa amma qabbanaa jira uummata Oromoo nu tasgabbeessi waan qeeroof qarreen nu himte jechuudha. So oduu tararraa gammaduu qabnaa wanni wuccuu gurraattii baafannee irraa tana sadii gabaasuu barbaanneef tana. Nama deebi'ee lola kana qabsiisu immoo ifiraa dhookinaa jechuudha. Ifiraa dhookinaa. Ibarkaa Oromoon tu yoo beetee dhugaa isii jaalmarroo fi jaasanyii sodaanne yaa gabrummaa ta'een dhiyaattu haa rabbi nu bilisoomsine jechuudha. Nama beetee nama ifii qallabdu tokko jechuudha. Bar jaalmarroo jechuun nama harka keenya eeggatu bara. Ashkara uummata Oromooti jechuudha. Hamasaraa jiru baankii fi taankii harka jira yoo amrii teenyetti buluu baates waan abdatee qabaa jechuudha. Sa jaalmarroof jaasanyii maal abdataniidha? Gaafitti yeesanii galti. Kanaafuu uummanni Oromoo illee hin tuffatin siituu masruufaa jira. Siituu hidhachiisaa jira. Siituu jiraachisaa jira. Kanaafuu qaama ati jiraachiftuutu sodaattaa jechuudha. Yoo akkana sodaatte boqbaaqaa hunda bilisummaan teessan fagoodhaa jechuudha. Gabrummaa haqa godhattanuu rabbiinu isan hin bilisoomsin nama dhugaa bira dhaabban. Murannee taraa tana nama badii tana itti fufuu barbaadu firaa dhookuu qabnaan. Waraanni bilisummaa Oromoodhaa keenya malee hamarrootii miti jaasanyilleetii miti. Uummanni Oromoo akkana muradhu. Miidiyaaleen Oromoodhaa ammaachi uummata keessan hojii dhaabbadhaa. Ka ilaammaa hayyee diina fitti hin gammachiifnuu fi sababa feetanuu qabaadhaa usuu keessanumaa kana booda usuu hin jirtu jechuudha. Ilaaj uummataa kanneen fi galatooman kaleessa ilaaj uummatatti yoo dhaabbanne zaadii 24 keessatti yoo dheerate ilaaj uummatatti yoo kan dhaabbanne taane gabbaanee uummata Oromootti iyyannaadha. Galatooma. Akka nu gammachiifte kanatti rabbi sanaa gammachiisu. Akka nu kabajja kana rabbi sanaa kabaju. Jaalmarroonis jaasanyiinis. Amootti deebiina akkasuma. Friday hayyoota illee irratti afiruudhaaf yaalii ni goona. Laayina illee isaniif bannaa ololan feenu. Nama jaalmarroo faarsuu jaalsanyii arrabsoboo nu biratti hin dawwalin please. Namni jaalsanyii faarsitee jaalmarroo arrabsitu nutti hin dawwalin. Kana keessummachiisuudhaaf qophii miti. Ammoo lolli haa dhaabbatu hajuu ni barbaannaa jechuudha. Jaalmarroodhaan lolli kun gaarii miti nama jettanii nama jaalsanyii gorsuu barbaadu. Nama beetee jaalmarroo gorsuu barbaadu. Waraana keenya hadhabne taaziyaa waliin teenyaa jechuudha. Islaameetee irra miidiyaan guyyaa gaddaatu labsachuu qabna. Guyyaa sadiif. Akka shabboo miidiyaatti irraa haasofna silaarra jummataa fi sabtii fi ilaa aladaa atiin guyyaa gaddaatu naashinaali Oromoo labsuu qabdi. Haquufe saniif. Taaziyaa teenya taa'uu qabnaa jechuudha. Nu galuu qaba akka lafeetti gannu seenuu qabdi dubbiin tun jechuudha. Sagantaa I think wanni waan kana hunda isanii tuqee fi akka nu tasgabbootanii fi jechuudha. Maaliif itti gaafatamummaa qabna akka miidiyaatti. Kaleessa rakkoo isanii gabaafne namni hedduullee rabbashamtanii jirtan dhiyeessuurra beektee ibsuma saniituuf furmaata kanallee fidu jira. Kanaafuu arrabmoo wayyaa qabnallee isanii gabaafsine. So waan yaaddooftaniif hin qabdanii yaaddoon keenya guddoon ijoolleen tun akka lammata walitti hin deebine uummanni Oromoodhaa afaan tokko ta'ee harka tokkoon sagalee tokko taanee dhaabbachuu. Lola kana dhaabuu qabna. Jaalatanuu jibbanii miti. Namni Oromoodhaa hin bulle nu bulchu adeero. Walaa marroo jaarsanyii arokeer. Namni fadhii uummata Oromootiif hin bulle nu bulchu haboo Isaayyaas biraa ifirratti hin gabbarru jechuudha. Abiyyi abaarree Isaayyaas itti finno jechuudha. Ifa. Nama immoo uummata Oromoo matarra deematu mataa godhannaa jechuudha. Ofittummaan qabsoo Oromoo keessatti bikkan qabdu. Namaa eemaruu dhabullee bikkan qabdu. Qabsoon ta nama dhuunfaatii miti. Mulquu fi muuduunis ta'u uummata Oromoodhaati. Nuun dilu gabrummaa jala jirraa aangoo gaafa bilisoomne wal gaafanna. Gaafa masaraa harka keenya jiraatte qooda kee uummata Oromoo gaafadhu. Gaara keessa deemaa aangoodhaaf waajjeesuun tun dayyuusummaadhaa jennaan.
ilmaan ayyaa wanni lama sanii haasoo yoo taate takka takka nuu hanna yoo taanes lama nuu hanna mirga keessanii mee gara biyyaatti bilbilee keessummaa dubbii tana xiqqishoo wayyatti quba qabuuchi haasofna gabaasaa ammoo kottee duudaadhaa ta qopheeffadanii turte mata dureen 4 kiloon raafama siyaasaa ulfaataa jala jiraa kajuusani boruu irraa isanii gabaafna maaliifi dubbii tanaatu Oromoo tasgabbeessuu waan dirqama keenya ta'eef. Stop. Is it on? Haye. Salaam alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Yoya. يويا Akkam jirtan nagaa jirtani? المانا يا كم جبتونا قما Galata waaqaatiif nagaa isees nagaami? نقال الحمد لله وردونا Meegaa dhiheenyaanii siyaasaa Oromooillee qabsoo Oromooillee waraana Oromooillee hordofta. Uummanni Oromoodhaa torbee kana keessa hedduu akka maletti jeequmsa keessa ture hedduu sammuudhaanillee rabbashamee ture. Ammoo gaa oduun gara biyyarraa nu dhufte wayyaan takkallee dhageenyee jirra. Mee gaafii xiyyeeta duraa haalli yeroo ammaa tana keessa jiddugalli olmeenii jiddugalaa maal fakkaata? قلت قال لي أرجي كيست جلكبا ترى دوسة شابو ميداني باي قالت فدا قالت هو ما يشوم بربادا وانتو كتو كيرو تو كتو كوادوس كن ركو برا ونركو بدا سوني مو ركو دالي أبي بودكا هودا سيرا بشولي وان أبو برانجي بران نماغا أما غروب نماغا نكاد باونسا باي متور مو براتم منور مو دم لكن سارا كدوب مكان رتد ما تجارسو ديمبيا كتن ما تتأ rakkoonni furmaataan amma gara dhaabbatee jira. Guyyaa dura akkuma miidiyaan kun baaseen dhaabbatee guyyaa lammaffaa ammas deebi'ee sa'a booddee ka'ee ture. Amma kaleessa dhaabbatee ammas gara sa'a boodaa jeequmsa ka'uu yaaleen ammas deebi'ee jaarsummaan dubbatamee wanti jiru jechee daangaadhaatti gad deebi'aniiru ijoolleen kan jiranu amma immoo gara giddugalaatiinis ijoolleen amma tasgabbaa'anii jiru. Ayyee. Gidduutti wanti sila deemaa ture wanti nama jibbisiisu achiinis gaaraanis mootummaadhaanis gara kanaanis dhufee ijoolleen gidduutti miidhamaa turanii amma miidiyaan kun uummata qaqqabachiise uummanni dammaqee bira dhaabbateera amma giddu galee tasgabbiirra jiru ammaaf. So warri mangudduma jiddugalaatu itti bahee ijoollee adda qabe jechuudha. Manguddumaan yookiin miidiyaan kun ifa baasee uummanni gara hundaan baratee jedhee manguddoon qabba'ee jara lama bira ga'eera. Wanti marroodhaafis kaafamee marroon kanaan hin barree wanti inni jedhus ni jira. Komiin jiru uummata biraayis kan jiru isaanis gaamuu yaalameera. Kana haaduma hojjetutti nu galchee malee wanti inni jedhee kaafates jira haa ta'u garuu rakkoo kana gonkumaa nan dhaabachuu irratti walii galameera. Hojiidhaan immoo agarsiisaniiru booritti garuu furmaanni dhumaa kana ta'uu miti taanee wanti dhufu jiraachuudha qaba kan jedhu jaarsoliinis kaafamee itti deemamaa jira gaa. So gaabbiinuma jirtanii jechuu kiyya lola kana kaasuu isaaniitii fi hoggansi gama lachuutu gaabbuun isaanii jira jechuu jaalmarroos dabalatee. Keessatti gara sanaan rakkoon uumame hoggansi jaarsisi rakkoo jiru dhugaa jiru walitti himamee akkuma amma isin kaasaa turtan keessatti hoggansa bakka adda addaatti ramadamu wal qabatee diktaatarshipummaan akka jiruu fi wal hubannoo dhabuudhaan kan ka'e namoota makkiinsa adda addaatiin hojiin hojjetamaa jiru dadhabina ta'uusaa amaneera amma amanee fudhateera kaleessa marii kaleessaa irratti jaalmarroon. Haa ta'u malee marii fudhate sana immoo hojiitti qabatamaan akka galamuuf immoo wanti kaa'amee jira. Mariin itti deemaa jira. Mariin xumura isaa irratti garas jaarsi ibsa kennadee yaada garuu. Haa ta'u malee mariin kun Oromoon sirriitti miidiyaan akkanatti ibsinaan Oromoon irratti marratee rakkoon kun akka hiikamuuf itti deemuun immoo dirqamaan malee. Okay. Mee so adda dhaabbachuu isaanii kan waan gaariidha. Manguddoon tajaajila haa galatoomanii akkanumatti illee jaalbarroo fi jaarsanyii illee haa ulfaatan haa galatoomanii. Mee gara keetiin
rakkoon tuni rakkoo jaasanyii fi jaalmarrooti olii fakkaatu jechuudha. Waan ofiifuu xalafamanii illima PPdha illima beetee paartii Oromoo warra itti hinaafuu warra araara barbaadu daldaltoota siyaasaa qaamni adda addaa kun shoorri isaan jaalmarroo fi jaasanyii wali buusuu keessatti shoorri isaan taphatan maali? Because abiyyiin ji'a muraasa dura qaama kamiin wajjin haasawaa waraanni Oromoodhaa hoggansa waloodhaatu hin qabu galgalaa fi ganama kun Wallaggaa xoor Shawaa xoor jeeti warra kutaa oola odoo dachiin nagayaa odoo jaalmarroo fi jaasanyii wal dhagayaa jiranu odoo waraanni beetee walii tumsaa jiru loojistiikii tokko galaa tokko waliin qoddatee battala tokko qabatee lolaa jiru akka wal lolu jiran abiyyiin dubbatee ture. Wanni kun arra deebi'ee ta'uun isaa walumaa galattuu wal dhabbii tana keessatti harki adda addaa waan jiru sitti hin fakkaatu jechuudha. jalqaba gamme dubbii kanatti xiinxaluu keetiif galatoomii jalqaba Oromoon amma abdii guddaa Oromoo irraa qabamu tokko Oromoon akka durii miti waan hubata. Abbaa hubatuuf mee marii yookaan immoo hojii mootummaa waggaa tokko akkanuma barreen gaddaa yaadattu yoo ta'e sooma qabaa irratti jaalsanyiinii fi jaalmarroon marii jaroolii gaggeessan sana keessatti rakkoon akka kana uumamee rakkisee nan gaafa gaggeessanu silkii jaroolii naasaan sana waraabaniiti akkanatti jedhanii uummataa dabarsaa turan jechuudha. Sana gizee sana keessatti jaalsanyiif jaalmarroon akka jaroon itti bu'iinsaaf yeroo sana keessatti immoo ijoollee wareegaman immoo akka sagalee isaa waraabanii akkana jaalmarroon itti kakkatee ajjeese jedhanii waa hedduu dabarsaa turan. Kanaaf inni guddaan amma qaama hedduutu kana keessa jira jalqaba. Amma waraanni bilisummaa Oromoo hojiin hojjetee jaalmarroos ta'ee jaalsanyii gammachuu abbooyyee hooggantoonni bakka hunda jiran hundi isaayyuu hojii kana kan jara hojjetanii bu'aa gaarii buusanii jedhan kana keessatti dhaabbilee Oromooti kaasee hinaaffaa guddaatu jira. Adda addunyaa irratti abaa'oo miti kan addunyaan Ameerikaanis ta'ee even warri jibbu warri jaallatu ta'u Raashiyaas haa ta'u Chaayinaas haa ta'u Indiyaa adda kan jarga baasanii haasa'aa jiran Chaayinaa waggaa kana waggaa tokko koofurru akkas yaadatu yoo ta'e achitti qabamanii ergi deebanii galanii kaan alaabaa waraana bilisummaa Oromooti jedhanii ibsa biyya jiraa irratti kennaa turan. Kun almost addunyaan adda abaa'oo jedheen jiru. Kanaaf waraana bilisummaa Oromoo irratti warri ilkaan xarfate hedduudha. Abaa'oo warra gane kan leencolata gaafa beetii shoorratti haasa'uusi ijoollee kana waraanaan cabsuu qabna. Isiin afaanin abiyyiin durakkoo shawaa jetee maal jetee wal dhoofti kan jedhe leencolataati. Leencolata gaafa Beetlehem Taaffasee wajjin haasa'u jechuudha. Waa'ee araara Tigraay kanatti dhume warra kana wajjin jennaan warri kun warra ittiin haasa'an humti jarri kun booranniniif Tiwuniin Gujiin waliin galu Gujiiniif jecha kana jedhee bakka torbatti Oromoo baase kana se'e leencolataati jalqaba. Achi ittaansee leencolata ittaansee abiyyimoo leencoo booddee ji'a tokko moo ji'a lama booddee jedhe jechuudha. Achi ka'ee gadduma mee gaafa araara kun ijoolleen ibsa kana baasan miidiyaan humti abaa'oo gadi ba'ee abaa'oo jechuun woboo jechuun ilma abaa'ooti. Ilmi abaa'oo immoo bakka abaa'oon hin araaramne waraanni bilisummaa mootummaan araaramee nageenyi dhufu hin jiru jedhanii miidiyaa irratti gadi ba'anii. Kana jechuun hinaaffaan jiraachuu, shirri jiraachuu, shirra dhaqanii horroo irratti ijoollee waraana biraa ijaaranii dogoggora adda addaa faranjoota birattis akka jedhanii nuyi waa danuusaa ture. Jira kun ittaansee warroonni dhuunfaadhaan akkuma kana waggaa kana raamadaana dura shawaa keessa dhaqanii namoonni bebbeekamoon amma maqaa jiraan dha'u gabbaanii waraana bilisummaa qunnamuudhaaf yaalaa turan hedduu hojjetaa turan ture. Dhimmi kun waggaa tokkoof walakkaa waan fixedha. Achii ka'ee gara Keeniyaatiin addas waan hojjetamaa jiru taatiitti Oromoon beekaa yookaan hin beeku. Viidiyoomti tokko baasaa jiru. Kanaafuu shira guddaa isaatu hojjetame jira. Shirri kun immoo mootummaan keessa jira, gareen naftanyaa keessa jira, gareen dhaabbilee Oromoo inni abaa'oo sirriis inni abaa'oo kaadee ba'ees hundatu hirmaatee jira jechuudha. Kana keessatti ijoolleen kun tariitii walaanamuus ta'u miidiyaa dhabuus ta'u yeroo tokko immoo haalli neetworkii jira waan hin mijanneef tariitii infoormeeshiniin ga'uu fi dhiisuu danda'a. Kanaaf itti dabalatee diyaaspooraan biyya alaa jirudha. Yoo akkuma beektan yeroo dhiyeenyaa asitti kan taaksifoorsisii waggaa 4 waggaa 5 dukan turre ji'a 3 ji'a 4 kana as garuu koreen haaraan itti galee waan hedduu akka jeeqaa ture kun beekamaadha. Kanaafuu kanarratti jara caala kan jara akka jarri walitti dhufan barreen gaddaa yeroo jarri silkii waraabanii baasatan walitti dhufeenyi jara ajajni jara walirraa kennama jarri walii kennaa turan sun waan baay'ee nama gammachiisu sun
inaafamee akka sanatti milkaa'uu fi dheedhee jarra akka sanaan dhufnaan shira guddaa hojjetanii jennaan booddee wanti sirraa osirroofnaan lolitti deema. Achi kaanii immoo gara kanatti kan hojjetee jedhu mootummaan haa ergatu malee mootummaa caalaa caasaadhuma keenya kaleessa abaa wajjin tureef hadhas abaa keessa jiru ta'uusaa wanti mul'isu waan miidiyaarratti gabbaanii hinaaffaa araaraa irratti abaa beekamuu irratti jibbanidha. Jeefarii Feeltimaan gaafa deengadda dhufus wanti kakaafame jira ifa wanti godhame jira wanti dhoskaan godhame jira haa ta'u garuu waa'ee waraana bilisummaa Oromoo kana na tokkanaan bareecheetuma naannoo Finfinnee jira jechuudha. Mee amma laaligaa ji'a lamaan kana keessa ji'oota tokkochaa kana keessaa hokkora jajjabaa ture jechuudha. Yeroo darbees kun taaksifoorsii alaa kanallee facaasan amma immoo waraana facaasutti waggaa dabarte wanni tunu karoorumaan deemuu jirti jechuu hin dandeenyu jechuudha. Waboo kana madda irraa goggoysanii biyya alattis biyya keessattis wal dhagaytii dhookanii zooniidhaan adda qooduudhaan so humna akkanatti biyya alaatiif biyya keessatti waboo madda alaatis irraa goggoysee biyya keessatti illee akka ugaa waraanni lama warrukute ummanni ni jibbaa beekadhu ummanni hulii lamaanuu gargaaruu ni dhiisa so kaa biyya keessaaf biyya alatti illee waboo kana laaffisuudhaaf warreen irratti hojjechuu jiran kana akkamitti jaalmarroon ofirraa beekuu dadhabe jaarsanyiin akkamitti ofirraa hubachuu dadhabe. Amma seera deebi'eestima ijoolleen kun ka'umsa qabu, gootummaa qabu, xiiqii qabu, aarii qabu, karoora ittiin immoo waraana ijaarratan sooratanii muuxannoo sana ijoollee itti galanii itti leenjii addaa waraana ijaarrachuu keessatti fudhatanii miti kan jarri ijoolleen waraana ijaarratan. Itti dabarsee itti fayyadama miidiyaallee sirriitti beekanii miidiyaan akka hordofanii namoota miidiyaa jalaa qindeessu dhaabuma tokko dhaabuudhaaf illee amleedhaan itti ka'anii malee akkuma beekamu jarri kun muuxannoo ittiin dhaaba ijaaranii gaafa rakkinaatti taanaan milkaa'eef malee kaleessa akkamitti fakkeenyaaf sadarkaa gandaatti ijaarratamee caasaan ijaarratamee Oromiyaa guutuu keessatti ijaarratamee jedhamee muuxannoo sana fide guyyaa guyyaadhaan muuxannoo fidataa dhufan akkuma beekamu waraanni bilisummaa Oromoo jalqaba bara 2018 bosonatti hafee waraana kibba jiru waraana dhiya jirudha. Adda garuu waraanni gudduu galee guutuu Oromiyaa keessatti hooggansi isaas rakkisee jira ijaarsi isaas rakkisee jira namni wal keessa jeeqaa ture kansa haasaa marroon ji'a 8 dura gaafa ji'a 8 miti waggaa tokko dura haasa'ee gaafa uummataa inni meeshaa fidee meeshaa uummataa ofirraa eegaa jennaan jarri wal saamanii qoricha saamanu haasa'ee sana irratti akka baare haasa'e jechuudha. Muuxannoo argataa dhufanii ammallee ijoolleen rakkina muuxannoo qabu achii ka'ee hooggansa kan namni gadi rakkate haaseera waa'ee diyaaspooraas ji'a 4 dura jaalmarroon rakkoo kana gaafa jarumti nu miidiyaa hordofuudha akkuma nuti jedhe rakkoo miidiyaa hordofuu irratti rakkoon bal'aan jiraachuu isaa namni bosona keessa jiru miidiyaa argatee yeroo adda addaa hordofee maal jechuudhaaf irra akkata waraana bal'aan muuxannoo gahaan taane ijaaranii itti galanii xiiqii keessa galanii deemaaraan kana keessatti hojii irratti muuxannoo jaraa kan jaru guddifataa jiran mala qabatamaadhaan qaama siyaasaa qaama dinagdee amma bichuusi namoota lama sadii kan kunne dinagdeen ebalu jedhamee saayii sirriitti kan namni akka guutuu biyyaatti kan hin beekamin gaafuma buusii wayii kan dhagahamu wajjin kanaan qaamni siyaasaa kana jedhamee kominikeeshinii akka waliigalaatti biyyarraa sagalee kennu tokko argaa jirtan fakkeenyaaf warri ijaaramanii cicciman akka TPLF ilaaluu dandeenya akka biyya biraa danda'an kominikeeshinii jaraa kana miti jechuudha. Kominikeeshiniin ABO jennee ati nuti ilaallu bilchina dhabus dhiisus odaa tarbiitni Najaatam Zaayyuu maqaadhaan mana guyyaa tokko dhageenyee beeku. Kanaafuu jalqaba karoorri mootummaa itti baafatee jiru waraanni bilisummaa beekus kan inni ittiin dogoggore fakkeenya isa gaafa jalqabatu jarri sadarkaa kana gahin fakkeenya jira uumuudhaan akka uummanni jibbu gochuu kanarra ijoolleen darban lama ittaansee yeroo adda addaatti addunyaan akka jiran beekne waan jiru hunda dhoskuu kolara darbamee dhufamee akka gaggabaabsee deema achi kee karoorri dhumaa kun karoorfame kun akkuma barana waraana yeroo adda addaa sabaaf sablammii walitti naqamee dhufee as ga'ee kun ta'uu gaafa didu amma irratti garuu wanti jarri karoorfatanii jiranu asitti diyaaspooraan akka maallaqa jira hin kennine diyaaspooraan lafa jala bituu lafa jala bari'achiisuu akkuma beekamu ji'a 8 dura gareen achi deemee diyaaspooraan burjaajisaa ture akkuma jirutti ammas lafa jalaan warri deemee burjaajisaa jiru akkuma jirutti miidiyaan ammas uummata burjaajisaa jiru akkuma jirutti ta'ee hojii
guddaa diiyaasporaa irratti hojjetamee galii akka hin kennine. Keessatti immoo taasise dhiyeenyatti yoo ilaaltan rakkoo Oromiyaa keessa guutuu jiru rakkoo uummataa mootummaan dagachuudhaan diiyaasporaan mataatti fudhatee jechuudha. Baasiin itti dalachuudhaan waa'ee Oromummaa ofii akka of salacha'u gochuudhaaf hojii gurguddaatu irratti hojjetamee adda diiyaasporaan Wallagga beelee, Wollo beelee, Ebelu beelee, manni diigame. Nama hojjete kan siraadhaan jiraatu tokko yoo akkam galii akkamii qabaate uummanni kanaa yoo Oromoo ta'e malee ofirraa dadhaba jechuudha. Kana ajandaa guddaa dinagdee isaa dadhabsiisu bal'inaan mootummaan irratti hojjetaa jira jechuudha. Ajandaa kana gaafa dadhabaa deeme akkuma mana biyya keessatti mana isaa gubaa, midhaan isaa gubaa, waa hunda gubaa dinagdee godhaa ture hadda Boorana irratti wanti mootummaan deebisee illee maallaqa natti galchaa jedhe karaa qabaa jiruuf ammas to'annoo ofii jala maallaqa galchee uummanni rakkina keessaa akka hin baaneef karooratti karoorfatee deemaa jira. Kun gaafa godhamaan uummanni ikoonoomii ofiitiin gara kana gaafa ce'e waraana bilisummaa Oromoo deeggaruu waan dadhabuuf waraana bilisummaa Oromoo diiyaasporaan achi dhaqee sunis maallaqa sana akka inni gara kana hin dhumne gochuudhaan akka inni garee uumu gochuudhaan kanan hojjetadhee dinagdee dadhabsiisuudhaan uummataan walitti buuse gaafa jarri jedhan fakkeenyaaf maallaqni godina gidduu sirrii wal gahaan jiru holola akkasii gadhiisuudhaan akkas gochuudhaan isuma immoo akka hin geenyeef immoo tarsiimoon walakkaatti biriin akka godhamuuf waggaa sadan kana maallaqni kibba deemaa ture naannoo 800 walakkaa kanatti akka inni nyaatamu godhame jechuudha. Akka kana maallaqni naannoo Finfinneetiif deemaa ture waan akka kanaa godhame namoota bituudhaan isa kaan marrajaa fudhachuudhaan diiyaasporaatti bareechee fayyadamuudhaan waraana bilisummaa Oromoo diiguudhaaf karoorfatee kan socho'aa jiru ta'uunsaa ragaadhuma akkuma koritaaks horsii ragaafamee jalaalamu hadhaa Oromoon dhufee kana keessa ga'ee waan waraana bilisummaa Oromootti malaayikaadhaa waraanni bilisummaa Oromoo nama waraanni bilisummaa Oromoo hadha teknooloojii akka qabaatee meeshaa qabaatee tun ta'in lubbuu ofii wareegee meeshaa jararraa hiikkateeti kan inni lolaa jiru. Nyaata illee muraasa namni buusii namaa buusuudhaan isin guddisu rakkina guddaa keessa ta'e tokko lolu walitti buusuudhaaf sadarkaa kana irratti hojjetaa jiru garuu amma olmost fashalaa jira. Dammaqinsaan immoo kana caala akka inni fashalu gochuun uummatarraa eegama. Mee wanni gaafii kiyya kabiraa duratti ka odoo rakkoo hagana hin geenyeefuu Oromoon biyya alaa tun fita biyya keessaatiis waccee wal nyaattee gareetti wal qoqqoodee facaati. Rakkoo jiddugalaa kana gubbatti uummanni Oromoodhaa haala kamiin rakkoo tana keessummachiisee tokkummaa isaa eeggatee mun eegganne kanarraa wanni ati taajjabde maali? Kana booda uummanni Oromoodhaa maal godhuu qaba jetteeti gorsita uummata Oromoodhaa? An jalqaba amma sirra deebi'ee uummata Oromoo kanan galateeffadhu uummanni Oromoo guyyaa guyyaadhaan siyaasaan bilchaataa dhufeera. Ani keessatti uummata Oromootiif waggaa shanan kun ibidda cimaa uummanni Oromootiin qaqqamee siyaasaan bilchaatee dheeffudhaan amma miidiyoota naftanyaa gizee jarri nama rabsanu gizee jarri nama rabsanu namni dannoo hin dallan kan uummata keenya hin dammaqsan. Uummata keenya hin tokkoomsan. Uummanni keenya hadha irratti qaawwa isaa rakkoo jirullee hundinuu dhoskuudhaaf cinqamaara malee baasee afarsuudhaaf illee barbaadaa jiru. Amma ammaan argetti miidiyumti warumti deeggartoota PP illee turan warri gara laafummaadhaan sharriidhaaf aangoodhaaf utuu hin ta'in giddu galeessaan jiran dhimma kana akka inni afarfamu barbaadaa jiran hedduun jira. Muraasni nama afarsuu barbaada. Kanaaf tokkummaa isaa eeggatee Oromoon gara soba jechuutti fudhachuu barbaada amma kun bareedduudha. Soba jedhee fudhatee tokkummaa isaa cimsachuun isaa baay'ee nama gammachiisa. Haa ta'uuti immoo wantan uummata Oromootti immoo beekuudhaa qabu. Oromoon uummanni Oromoo abaadhaa oli, kaafaadhaa oli, PPdhaa oli, woboodhaa oli. Warri kun hariinuu uummata Oromootti gadi. Maaliif yoo uummanni Oromoo jiraate woboon jira, kaafaawwan jira, abaawwan jira, PP'n jira. Yoo uummanni Oromoo hin jiraatin hundi dhaaba kanaa hin jiru, wanti sichi dhufus hin jiru. Kanaaf uummanni Oromoo tokkummaa ofii cimsachuun dirqama. Siyaasa ofii immoo abaa'oon bilisana baasee taa'etu eeguun ta'in. Wobootu bilisana baasee jedhee otoo eeguun ta'in namarraa eebootu hin ta'in ofii isaati amma akkuma waraanni bilisummaa Oromoo kun cimuudhaan Oromoonis akkuma beekuun burjaajaa iyyaatumatu jiru PP kana hadhaa sadarkaa federaalizimiin diigaarraa I think waggaa tokkoof ji'a 8 dura waggaa lama naannoo waggaa lama Abiyyi guyyaa tokko horroo dhaqee horroo irratti marii mari'atee gaafii gaafatan godina tokko nu ijaarii jedhanii godina gaafannaan unkaan godina sin ijaaruu miti jedhe Oromiyaa bakka afuritti baasuudhaaf hojjetaarraa jedhe. This is waggaa lamaaf ji'a 8 akkasumatti fakkaata jechuudha. Hadha garuu
sirna federaalizimii sana diiguudhaaf kan itti karoorfatee yeroo adda addaa waltajjii dubbataa ture adda waltajjii sana irraa hafee federaalizimiin cimuurra seera mootummaatti hin buunnu jechuu irratti waliigaltee irratti mallatteessee itti hojjechuudhaan hadha garuu addeebi'eenni sadarkaa of hambisuudhaaf cinqamuutti jira jechuudha. Kanaaf kuni burjaajiidhaan isa ta'u Oromoon qabsaa'eeti malee waraanni bilisummaa qophaa qabsaa'ee kan hangoon abaawoon qophaa qabsaa'ee kan hangoon bakka jirutti sooshaal miidiyaa irrattis ta'u waan adda addaa irratti uummanni mormii isaa agarsiisuudhaan sadarkaa kanaan ga'e mootummaa kana. Kanaaf irra caala ammas tokkotti hirkatee otoo hin ta'in waraana ofiis hoggansa isaas jala bu'ee beekee dhimma kootee dhee beekee abaa'oo beekee abaa'oo irraa waan eegamu itti himee waan gaafa abaa'oon immoo waan hin eegne kun noo jedhee walitti dhufeenya dhaabbilee Oromoo akka inni cimu dirqamsiisee isa dhugaa qaburratti isa lubbuu kenneefis kabaja addaa kenne deeggarsa addaa kenne walitti fidee qabsoo ofii guduunfachuun amma yoo hin ta'in garuu sa'aatii ammaa kanatti guyyaa hadhaatti yoo fudhatte nafxanyaan bakka jirtu waliigaltee marii guddaarra jirti. Marii guddaa kanaan gaafa dhufteetti Oromoon akkanatti wal nyaata taanaan jaraafis cidha. Mo'atamuudhaaf Oromoodhaaf cabuudhaaf caba ammaa kana moo Oromoon cabnaan garuu hin ka'aa jechuun carraan qabu. Kanaaf carraa amma jirutti tokkoomee waraanni bilisummaa Oromoo keessoo fi fattashe keessoo fi qorate hoggansa ofii sirreeffate hoggansa isaa haala Oromiyaa fakkaatuun ijaare. Hoggansa isaa ga'umsaan wal jala deeme wal dhaga'e kallattii kamiinitu akkuma kaleessatti wal arganii waan wal arganii wal sirreeffatanii yoo deemuun ta'in jarrisi keessatti jala murre dhugaa walitti himna taanaan giddugala irratti Abiy shirri isaa milkaa'ee cabnaan Abiy Tigreen sodaatu, Wallaggan sodaatu, Gujiin sodaatu, Harargeen sodaatu. Maaliif giddugala aangoosaa rakkoon aangoosaa dhukaasni cimaan dhukaanaan dippiloomaasiin naannoo Finfinnee jiru hundi isaa rakkoo kana irratti daaficha guddaa qabaatu waan ta'eef addunyaan irraa famti waan ta'eef Abiy kanatu seesan. Kanaafuu giddugala jeeqna taanaan qabsoon Oromoo almost laamshaa waan ta'eef mariidhaan waan rakkoo gidduu jiraa jiru faalatanii sirna gadaatiin hiikkatanii haala abbootii amantaa abbootii jaarsolee maanguddoo gurguddoo abbootii gadaa sirra dhugaadhaan jara duka hammadhaa jiranu sanatti fayyadamanii araara fidanii dhugaadhaan tokkoomanii garaadhaan walii galanii dogoggora kaleessaa irratti haala uummanni beekuun araara jaraa xumuratanii fuulduratti deemuun dirqama. Kanan ta'u taanaan qabsoon jira bu'aan jarri kana hunda kana aarsaan jarri waggaa 5 kana kaffalan jaalalli jarri Oromoo biratti addunyaa biratti sadarkaan jarri gammachuun jarri argaman nama muraasaadhaan hojjechaa caalu tokko yaadachuu qaba. Uummanni hundi nu qabsaa'u maal kan jiru kan du'e of abbaafate jira kan jiru seenaa balleessuu danda'a jecha kana irraanfatinaa yaa Oromoo. بس ساعات نراجعوا بتي مي أرى وان تلتو كيس أولي بنقدون تجلي غلطة كباني جال مروف جاسني لي قلبي ساني أكنو عدد أبتشو ساني تي سال لتودي غلطة فنا كتبني في اللي قديني كبيرة كتبني مو ومن وربودا تقطعه فرا لولي كل ما دكان ديوني تاو جنونجا ترتي غاري الفادو غلطة مي غيابرا ولد دچانا Steekatu kuwatti baanotan jaalmarrooni waan dhaqaase sana dhugaadhaan hojiidhaan qabatamaan jijjiiruun jedha waan jaarsaaf dhaqaas waan baay'ee namatti toluuf nama gammachiisuudha beekumsa wallaalumaan akka ta'e waan inni kaase jira waan sana adaraa ijoollee wareegamanii lafee wareegamtoota isatti ta'u hojiitti jijjiiruu jechuun waan barbaade galatoom. Ayya galatoom ulfaadhu. Ilmaan ayyaa ka irra turuun duudooruudha irra turree jirra. Boru ammoo waa'ee hotte duudaan ara kilo raasaa jirti akka ajaa'ibatti marsitee jirti teessuma jajjabaadha gaggeeffataa jiranii boru waan labsu boru jalqaba teessuma isaaniiti Yohaannis bu'a yaaloo gara beetee baardaaritti yaammatan warra Abiyyiin arihee Amaari walitti qabataa jira Isaayyaasis anaa isanii jira hotte duudaati alaaf jechuu jiraani mega Abiyyi fi wanni saanducha godhu jiran Abiyyi hotte duudaa fi Shaabiyaani tanas baluu warra sanii gabaafna taphni haareeni tokkollee deemaa jira woboo qofaa miti ati mootummaa naannoo Oromiyaallee diiguudhaaf amma ammoo Shimallis Abdiisarratti fonqolcha gaggeessuudhaaf dhiibbaa hedduudhaan dalagamaa jira obbo Taayyee Daddaallee neegaddaa jee gama gabbeetiin dubbadha obbo Hangaasaa Ibraahimillee gaa inninis beeytee dhufaa jirraadha
an dhufeen jira jechuu jira jechuudha akka sirbawanii an dhufeen jira maaluma yaan tolu as bahitu sirba akkasii tokko irraa dhagee jechuu kiyya obbo Taayyee Dandaarraa dhiiroo maaliin nu dhufuutaa ni dhageeffanna gaa arraatiif ka asirratti xumurru warri beeytee manguddoo biyya teenya ni galatoonfannaa abdii guddaa sanirraa qabna lolli kun lama dakkan kaale nu tattaafadha jaalmarroo jaasanyii oromoon addaa isan qabde walitti yoo deebitan gaa kaloola kana jalqabe oromoo irraa fixate jechuu oromoo biraa تدرس بكدو لا تكدوفون إيروما لما دوفون هرما جنة شوي خلام مدى لولا خنجل كبه هرّيدا ورمو كافر رابي كتقولوا كبدين البارية كالولي ترو كيسانيف ألفادا غلطوما ما يوكس جتن تكتكنا هنا لما دوفون دندي نهايم تاني ورّي بيتي لولي خل لما دن كيني تكدوفون إيروما لما دوفون هرما دا نما لما دا لولا خنجل كبه بيتي هرّيدا فرّا تدول جتن تكتكنا هنا namni khaanis ka beeyte walid deebutu fayda nu qabdu taris lama lama naxna gara khiyara subane ga toftay sa khaynya shabbo al shabbo media amma ya shabbura gara tofanne ke suba khaynya le ulfado jani anillen ga himamesa ke san gamme galgalo dati aga qoppi tanafakatu walid chanutti daga waga ke sanatura heddu sanjalanna ya rabbi oromo takanu godi warana bilisum oromo le nu tiksi shabbo Sodati male, sodati male, sodati nami si sodati, sodati male, sodati no firma kajeta, sodati male, sodati lambi bakajeta, sodati male, sodati wame kasaboma, sodati male, sodati ukuman hakano, sodati male, sodati dina namanyato, sodati male, sodati morma shehajeto. Sodatin gabro fatalina sodatin hunde faboketno sodatin tufofi falmado sodatin akarande bine sodatin gumano mambasa sodatin kerote kotane sodatin absa oromuma sodatin iya tabarfine sodatin gadam bilisma sodatin kantalota jene sodatin male sodatin saake sodane sodatin male sodatin saake sodane Sodati male, sodati nami si sodane, sodati no firma kajeta, sodati lambi bakajeta, sodati wame kasaboma, sodati ukuman hakano, sodati dina namanyato, sodati morma shehajeto, sodati gabro fatalina, sodati hunde faboketno, sodati tufofi falmado, sodati nakarande bine, sodati gumano mambasa, sodati kerote kotane, sodati absa oromuma, sodati iya tabarfine, sodati gadam bilisma, sodati kantalota jene, sodati male, sodati saake sodane, sodati male, sodati saake sodane, يا سبخو ابشرني بريتي يا لميخو ابشرني بريتي لف بريسا دكنتي هماتي ابشرني بريتي يا لميخو ابشرني بريتي يا سبخو ابشرني بريتي
لف بريسا دكنتي هماتي أبشرني بريتي يا سبخو أبشرني بريتي يا لبميخو أبشرني بريتي لف بريسا دكنتي هماتي أبشرني بريتي يا لبميخو أبشرني بريتي يا سبخو أبشرني بريتي لف بريسا دكنتي هماتي أبشرني بريتي يا سبخو أبشرني بريتي يا لبميخو أبشرني بريتي لف بريسا دكنتي هماتي أبشرني بريتي يا لبميخو أبشرني بريتي يا سبخو أبشرني بريتي لف بريسا دكنتي هماتي أبشرني بريتي يا سبخو أبشرني بريتي يا لبميخو أبشرني بريتي لف بريسا دكنتي هماتي أبشرني بريتي يا لبميخو أبشرني بريتي يا سبخو أبشرني بريتي لف بريسا دكنتي هماتي أبشرني بريتي يا سبخو أبشرني بريتي يا لبميخو أبشرني بريتي لف بريسا دكنتي هماتي أبشرني بريتي يا لبميخو أبشرني بريتي يا سبخو أبشرني بريتي لف بريسا دكنتي هماتي أبشرني بريتي يا سبخو أبشرني بريتي يا لبميخو أبشرني بريتي لف بريسا دكنتي هماتي أبشرني بريتي يا لبميخو أبشرني بريتي يا سبخو أبشرني بريتي لف بريسا دكنتي هماتي أبشرني بريتي يا سبخو أبشرني بريتي يا لبميخو أبشرني بريتي لف بريسا دكنتي هماتي أبشرني بريتي يا لبميخو أبشرني بريتي يا سبخو أبشرني بريتي لف بريسا دكنتي هماتي أبشرني بريتي يا سبخو أبشرني بريتي يا لبميخو أبشرني بريتي لف بريسا دكنتي هماتي أبشرني بريتي يا لبميخو أبشرني بريتي يا سبخو أبشرني بريتي لف بريسا دكنتي هماتي أبشرني بريتي